السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. بقى دفتي وبلتي تنكايو غلطومي يرو برا إرجع بريدا كنا دبرتيتا أما في واوا قبنيسو غرا مرانا غابوسو يادا كموس يادا كيغابسن والله يدوال كم بوتو عسى والبنات تولياني كي تكفى علي واني أن تأمنوا علمنا ما والله كوان غاري لنا مدلسيسو ربي كوان هم تولينا مدلسيسو شيطانا وبلتين تنيتوني دوغون غورتي بدي قدو دلايدي سنمو dhuftee hawaasa isiitti mufatee yookiin itti rifatee dhiifama gaafachuu dhufuun wanni tanarra guddoon hin jirtu. Nama ammoo dhiifama gaafatu namatti dhufee gorsanii hawaasa isii wajjinillee akka walitti araaramtu, abbuma manaa isii kan itti balleessite sanillee akkasiin sirri dhiifama gaafattu, abbaa manaa isii sanillee nama gaarii, nama ulfaataa, nama obsa ta'uu qabu. Asuma keessallee galatoonfannee waan kana akka isaan nullee itti fayyinee micayyoo tanas mooraalillee taanee fi abbaa mana isiitillee ammoo mooraalii gaarii akkaataa isaan fuula duratti waliin jiraatan gorsuudha malee waan kalee dabreen dogongora kalee dalageen namni asirra jiru kun hundi ol bahee waan argee haasa'u kun hundi isaanii tokkoon keenya badii mana keessatti numa qabna. Namni waan hamtuu kanarraallee hin dalagaa. Micayyoon tuni afaaniin waan hamtuu dubbattee namoonni osoo jaarsa qabanuu badii hedduu dalaganullee numa jiru. Kan rabbii fi abbaa walitti beeku jechuudha. Nama qulqulluu ol taanee nama dura dhiifama nama gaafatuuf dhufe qeeqinsa akkasii waan akkana sirriidhaan kun dogongora jedheetiin amanaani. Anillee namuma aare namuma akka keessanitti muufadhe keessaa erga namni ammoo waan tokko balleessee nama dhufe ilmi namaa ajjeesa. Ilma namaa ni ajjeesa. Dubbii nama ajjeesellee gumaa namuma taa'ee waliin nama san walitti araarsa malee. Mooraalii namaa qabsu. Baasee jira. Duuba ustaaza kiyyaatillee ulfaadhu micayyoo tana hawaasaa walitti fayyisuu fi tattaaffii godhaatii turtellee ganamallee dhagayeetiin jira. Gurbamatti illee bilbiltee gurbaallee tasgabbeessuu irratti isii fi gurbaallee hedduutti nagaa uumuu irratti waan dalaydee rabbi jazaa kee deebi'u. Ammallee wanni nuti godhuu qabnu namootuma ol bahanii badii nama lakkaa ooluu osoo hin ta'in micayyoon tuni tokko badiiyyuu beeytee badii balleessite kana beeytee hawaasa isiitti dhufuun wanni kanarra itti himan tokko hin jiru. Hawaasni isiin itti dhufte dhiifama sii goone rabbillee dhiifama sii haa godhu, rabbii keetillee kadhadhu. Abbaa manaa keetiin ammoo ammaan booda badiin akkana abbaan manaa kee kun abbaa manaa jabaa. Wallahi billahi Sheekh Kamal. Gurbaan kuni nama hedduu jabaa, nama obsa qabu, nama gaarii, nama faarfamuu qabu. Malee akkasitti irratti ol bahanii jechoota akkasii seeraa miti kuni. Dhugaa rabbisa yoo dhugaa dubbanne jechuudha. Tokko keenyaan umrii keenya keessatti guyyaa guyyaatti waan arguutti jiru ni beeyna hundi keenya. Nuti osoo jaartii qabnu jannaami. Social media kanarratti hundi keenya jaartii teenya bira teennee waan agarree naasoynu. Micayyoon kuni ni dogongorte wanni isii dogongorse firaankii dalaga jetteeti firaankii hin taane firat dalaydi. Obboleessi keenya ka dirqawaa keessatti obboleettii isaa wajjin mushurraa obboleettii waliin dhalate wajjin yuutuubii dalaga jedhee beelloo itti uwwisee firaankii godha jedhee irratti baanee lolleen dhiifama gaafate hawaasa isaa ni dhiiseef uummanni Oromoodha. Hawaasni isa jaallatu yookiin isa beeku ni dhiiseef. Micayyoon tunis namni nama biraayyuu osoo jaarsa qabu deemee zinaa ni dalaga. Argaallee guddanne ammallee arguu jira namoota akkasiidha. Akka waan naadira addunyaa kana gubbaa hin jirre namni ilmi namaa kun hin dogongorretti ol baanii akkas godhuun sirriimi. Wanni nuti barbaannu mucaa fi abbaa manaatii fi obboleessa keenya nama gaarii kanaa fi intalli tuni walitti araaramanii isiilleen badii ammaan dura dalayde kanatti ammaan booda kunuyyuu barumsisiif akka badiin balleessi abbaa mana isii kana jabeeffattee abbaa manaa gaarii qabbanaawaa ka isii obsa qabu kana sirriitti abbaa mana kiyyaa qaaliidha jettee isiiniyyuu kanarratti barumsa guddoo argattee gurbaa kanaafillee kireeditii gaarii kennineefi isiifillee karaa sirriirratti akka deebitu gorsuudha malee waan hin taane dubbachuun nama miira keessa galchuun jechoota hin taane ol bahanii dubbachuun haqiiqaa nama akkatti illee walitti araarsanii namallee akkatti badiin fudhachiisan. Ilma namaa badiirraa akkatti hin deebisan.
Mee dubbiin teetii itti deebita dhagaa. Kaayoon kennallee namnummaan oseentanillee bishaan buusutti waan obboleeyyan kenna hamilee eegu, waan isillee hamilee isii eegu, waan gurballee hamilee eegu kana dubbannaa. Uummatallee mucattiintu waan seentuuf dogongora kana Oromoo mufachiise. Abbaa manaa kiyya mufachiise. Nama gaa'ila qabu mara mufachiise. Kun nu dhiifama haa ta'anii jechaa dhufte. Kanarratti haa dubbannu jechuudhaan. Ajandaan hanbalee ani kaa'uu kiyya jalqaballee kana mucattillee bilbilee isin bilbilana irraan kaafne jaartaniitillee obboleessa kiyya maqaa rabbiitiin sii kakadha. Wallahi Qur'aana qabadhe sii kakadha. Dubbii tana dura quba qaba odoo isin hin dubbatin. Jaalala quban qabne malee ajandaa wayii kan namni nama itti ilaalu waan fakkeessine asin dura ajandaan dalagamu kana waliin beeku malee waa'ee jaalalaa kana quban qabne malee akka ajandaa fi dunaanuu mari'attee nattuu himtee eshi jedheen. Waan dogongora naasaniitti haasaa jirtaalle takka jedhi immoo namni seenee waa haasa'u kuni waa argu malee fakkeenya wallaalan kenna kanarraa fakkeenya hoo gara tokkoon kun bira dhaabattee akkas godhaa jirtaati bareeda yaani ati jette sunillee haa ta'u immoo irra guddaan dogongorte sanin booda irra guddaa dubbitti deemanii sanin booda akkaataa walitti dubbii fixanii ilaaluudha malee immoo cinaan bira dhadhaabataa akka fakkeenya yookiin piraankii kana fakkeenya namni duuba jiru akkasumatti fakkaataa nutti kanaaniyyuu ati yaanni akkuma abbaa iftetti haasaa jechuun namni hunduu jechuudha. Kiyya ati yaada keetu murteessatti fakkaata. Wanni wal hubachuu qabnu dhiiroo. Rabbiin jidduu obboleeyyan kennaa haa tolchu. Wanni asirratti nu mana nama barsiifnu namni boru gabbayee miidiyaa kanarra waa dubbatuu fi waa godhu wanni dogongoraan dalaynu kun hagam aarsaa na kafalchiisa. Hawaasni kiyya hoo maal narraa barata biraankii kanarratti dogongora irraa ufaa qusannuuf. Namni seenee obboleettiin teenya kaayoon faa qaqqabdee numaraa miidhatu itti haasofte kuni ufnu maaliifi homa jiru barnoonni akkanaa kun taa'uuf duratti faa sagantaa itti qabannee ka irratti wal gorsinee ka irratti wal jajjabeessine. Namni seenee waa dubbatu kuni seena osoo hin taane burmaaltu dalaga. Aniin kun maal dalaguudha? Maammadoon biraa burmaal dalagaa bakkanatti iftee qaqqabdee dubbattee jechuudha. Balleessaa yookaan mucattii tanatti qabsiisuuf miti namni waa hubattanillee ani dhugumatti haasaa makaayoon goote kana baay'ee odoo isin qofti xumurtellee natti tola haasaarra. Maaliifi laakiiwwan amma jiru kun nagaa buusu uummata keenan ijoon guddoon akkuma an obboleessa kiyya keessanitti kakadhee wanni kun biraankii ajandaaf goone jedheen hawaasni Oromoo ka argellee wanti kun ajandaaf godhame dubbiin kun dhugaame jedhee fudhatee wanni godhame kun immoo fokkataadha. Sirrii miti. Intalatis ittiin deebiin ifaaten birallee maammadoon birallee waan akkana sheemii kana hin dalagina jennee barumsa irraa haa barannu. Yaada keessa yoo dalee dubbattanii ani baay'ee dura dhaabbadhu jechuu barbaade dhagaa. Bara nama yaada namaa mormuu osoo hin ta'in wanni an laal bakki ani itti yaade micayyoo nama badiin baddeeta kan deebitu namni ilmi namaa ammoo dhufee nama dura bahee as bahee dhiifama yoo nama gaafatu dhufe akkaataan itti nama kana gorsanillee akkaataan itti ammoo ijoollee tana walitti fayyisanii gurbaa kana itti fayyisanii gurbaan kun dhugaadha itti dhagama abbaa manaati isiin dogongora hamaa kana keessa seente ammoo micayyoon kun abbaa manaarraa hin baqanne abbaa manaadha itti abbaa mana bira jirti abbaa mana isii waliin nutti dhufte abbaa manaallee bira taa'ee nu dhageeffatu jira na fakkaate micayyoo kana akkaataan badii itti himaniin akkasiiniti badii balleessite isiinuu itti amanti nu hundi keenya agarree jirra amma garuu waan amma hawaasa keenyaaf ammoo barumsallee ta'u tokko hin jiru asirratti wanni nuti haasofnu. Gurbaa kanaa fi isii hedduutti nagaa buusanii isiin araarama kana fudhattee abbaa mana isii akkitti ammaan booda tartiiba qabattee adaba qabattee miidiyaa kanarraallee fagaattee abbaa mana isii waliin naga abbaa manaa isii badii kana dallaydee isiif araarame isiif obse kana abbaa manaa gaarii ta'uu isaa nama obsa qabaatu qabeessa ta'uu. Galateeffanna nu hunduu nama gaariidhaa nama obsa qabu obboleessa keenya galatoomii jennaan. Yoo gorsaati Kamaalii kiyya waan miidiyaa kanarratti deemu keessattuu tiiktookii kana gubbaarratti amma deemuu jiru. Akkaataa itti waan aadaa keenya keessa gara amma obboleettiin kiyyaree kaayoon dubbate sun dhugaadha miira keessa waan isii galchu waanuma micayyoo kana qofa iyyuu osoo hin ta'in waan haqa jiru kaayoollee nama jiru. An takkaa dhaladhee hagana gahe umrii kiyya keessatti
intala arsiidhaa kana nama arrabsitu dhaga'ee hin beeku. Tiiktookii gubbaarratti arge ka haadha nama arrabsitu afaan balagee nama arrabsitu ka dhiira arrabsitu dhaga'ee hin beeku jiruu kiyyatti naannoo itti dhaladhetti jechuudha. Arsii tana lafa guutuu keessa deemee waan akkasii argee hin beeku. Baranuma rabbi na agarsiise nama haadha nama arrabsu nama afaan balageetiin wal arrabsu ka gosa nama arrabsu takka dhaga'ee hin beeku. Wallahi dubartii teenya biratti keessattuu dubartii arsii biratti jechuudha. Kuni waan nama hedduu nama dhukkubsu akkuma hawaasatti nu hunda keenyaa nu dhukkubsu. Naman dhagaanii gorsituutti yoo itti ol seentee siyyuu si arrabsanii namni si dhaga'u hin jiru. Kuni rabbiin musiibaa nuti deemu kanarraa rabbiin nu haa baraaru malee waan amma galte kanaaf ilma namaa hin balleessa namallee ajjeesaa yakkoota kanaa olillee dalagaa eega namni ammoo nama fuula duratti namni fuula namaa dura dhaabbate wanni barbaachisu gorsumaa fi du'aayii godhanii fi nama kana badiisan irraa akka deebi'u godhu ammaan boodatti. Karaa rabbiitiin illee karaa namaatiin illee. Akka namee carraa seenallee naa dubbattu kaayooti obboleettiiti ya kaali dubbadhu mee carraa isiif kenna. Mee kaayoo doon taane michuu dubbadhu kaayoo turi yoo nariifatin akkasumatti michuun dhiiramoodha Maammadoo si. Shamara ma. Maal godhaadha kaatteree suuraa Asli Nasri. Rakkoon qabu mucaa biyya kiyyaati maal rakkoo qaba maa yoo rakkaadheema obboleessa kiyya biraazariidha. Umaa rakkoon qabu jedha akka profaayila amma kama dubbii kana dubbanna. Wanni an jechuu barbaade aanan jige haguma hafe ol qabanii jette Oromooni. Garuu homaa wanti namooma nu hafe takka illee hin jiru. An akka dubartii takka dubartummaatti hedduu takka qaanfadhe wallahi alaazim osoo dubartummaa ka jijjiiramtu ta'e an gara dhiiraatti jijjiira jechuu dubartummaa tana ofirraa haqee hedduu takka qaanfanne salphina daangaa hin qabne carraa dhumaa irra geenne jechuudha. Garuu ilmi namaa ni dogongora dhugaadha. Dogongorri amma dogongorame kun hedduu takka ulfaataa hedduu waan dubartii manatti galchu hedduu waan dubartii mana ambaa keessa deemtee hammaama ambaa dhittee jiraattu hedduu manatti tuqee jira jechuudha. Arsii keessattuu gosa arsii jedhamtu mataan isii cabe dhiiraa dubartitti jechuudha. Namni kamuu gastii irraa banatee waa'ee arsii irraa haasaa jechuu. Arsii jechuun saba diqqaa miti. Arsii jechuun saba miiliyeena daangaa hin qabne jechuu. Arsii jechuun nama yoo ati bishaan dheebottu aanan sii kennu. Nama yoo ati itti dhayxe kabajaa irraa siif sagadu akka rabbiiti jechuu. Arsii jechuun akkana malee arsii jechuun namni tokkochi ka waa'ee arsii xiqqeessuu miti. Saba nama tokkochaatiif sababa mi'attii takkatti tanaa gosti marti arrabsamtee abbaan keenya arrabsamee haati teenna nafne dubartiin hin namne mana keessa arrabsaman jechuu. Mu'attiin tunarra yoo waa takka illee hin qabne mu'attiin tu obboleessa hin qabdu abbaa hin qabdu ollaa hin qabdu gosa hin qabdu akkamitti akka waan akkanaa kana gochuu dandeetti akkamitti qaanfiin sammuu isii keessaa dhabame dhaloota ammaa ta'a nama ammaa ta'a akkami akkana akka isiin goote hedduu garaa keenya nu gube hedduu hamilee nu cabse hedduu nu xiqqeesse itti sokee rakkoo hin qabu garuu ammoo qurxummituu maal jedhe bishaantu afaan nu jira malee waa baay'ee dubbannaa jette jedhan garuu kanarratti sila sa'aatiin kunillee gahaa hin ta'u namni kamiyyuu gubata qaba jechuu waan kanarra waa baay'ee dubbatuu danda'a. Ani amma obboleettii tiyya ta miidiyaa gubbaa uf baafteef jechuudha. Miidiyaa jechuun namni uffata gabaa keessa mulqatee fi namni uffata mana keessa baafate tokkoo miti. Miidiyaa jechuun haadha abbaa keettu keessa jira. Miidiyaa jechuun istaaza keessa jira. Miidiyaa jechuun namoota hedduutu si daawwata jechuudha. Kana waan ta'eef obboleettii tiyya yoo akkasillee rakkoon akkana hamtuu kasi gootu taate dubartootaafillee dhaamsa qaba. Yoo akkana jireenyi kasitti hammaatu taate keessaan jireenya kan kee keessaan fixadhu ala of gadi hin baasin. Dubartiin eebii ofii hin dhoffatti malee ala gadi ofii hin baaftu. Waan si hammaate hunda namni jaalalaaf du'u tokko illee hin jiru hin miidhama dhugaa. Kanaafuu waan keessa xumuramuu qabu waan keessa namni silaa dubbachuu qabu jecha ala uf baastanii seenaa du'aa galmeessitan jechuudha. Seenaa haga jirtan osoo dhiqattanii xurii namarraa baha dhiqattanii hanga gaafa qabri galtanii isinirraa hin baane hin dalaginaa isin jechuu barbaada asumaan dubartoota keenya. Walumaa galatti jara lamaaniif jireenya gaarii hawwin haa ta'u malee jireenyi isiitu gara fuulduraa hin rakkisa waan ta'eef badii kana ammaan booda wanti akkanaa kun isirra dhufee dubartoota boru dhufuuf akka wanti akkanaa hin taane isinii jechuu barbaadeeti yoo haadha qabaatti haadha teessu arrabsa yoo abbaa qabaatti abbaan kan kee
Rabbi arrabsan gosatan ta'in arrabsiisin abbaa qabdan abbaa kan keen arrabsiisin haadha qabdan arrabsiisin siin jechuu barbaadeeti obboleettiiti kabaja of hin dhabsiisin kabaja abbatu ufitti qaba abbatu uf mara jedhe bofni kun nuu barnoot ka dhufu ammoo anga rabbiin nu dandeesse nullee ofeenna isaanii ammoo rabbii walitti isaan haa araarsuu isin jechuu barbaadeeti hanguma gubanne dubbanna jechuudha isin jedha. Kan mayani kiya na uffata kuma na foda kana kenna sa'atin kiya kuni na jarjarsera ndenne mati ufille naga itti dhaamate an bakka du'uuf deema hayyichi gaafii na gaafate jedheetiin maatii ufiitiin naga dhaamate deebi'ee bakka beellamaatti guyyaan beellamaa gennaan uduu bakka beellamaatti guyyaa beellamaatti hin deebine dura namni hundinuu gaafimmaan si gaafatan kun maali hayyicha kenna nutti mii si qarqaarraa jedhaniin himuu dide firri hin gaafate himuu dide maaliif ani hayyicha akkamitti ani hayyuun waan na gaafatan kana wallaalee maal jedhee namatti hima jedhee saalfate himachuu jechuudha. Ani bakka aduu manaa wayya jedhee namatti himuu dide. Namatti himuu didee gaaf kaan haati warraatu waa naman dadhabdu achi qabdee as qabdee waan isa gaafatan kana garaa fuute jechuudha itti himi. Gaafii sadiin tana na gaafatanii jedheedii itti himi. Maalitu laaftuudha akkami gaafii tanaaf jettee du'aaf qopheessitaa tun gaafii salphaadhaa jetteen akkamitti jedheen akkamitti jennaaniin walqixxeen lafaa eessa jedhanii yoo si gaafatan bakkuma aniifati dhaabannu tana jedhii deebisiifii jetteen addunyaa tanarraa wanti fiigichaan beekamaa maali kasiin jedhe kana sa'aatiidhaa jedhii ittimi jetteen wanti irra beekaan ilma namaa eenyu kasiin jedhe nama dhiifama namaa godhee jedhii deebisiif jetteen gabaabsee jira. Kanaaf dubbiti tana wanti kaaseef irra beekaan nama dhiifama namaa godhe. Wanti ta'e sirrii miti jechuu miti. Wanti ta'e akkuma ta'etti. Yeroo biraa sa'aatii mana banannee wanti walii qoonnu jiraachuu danda'a. Wanti kun yooma barnoota namaa hin ta'in dubartii taate wallahi wanti takka barnoota siif hin ta'u. Haadhaaf abbaan ta'e du'adha sagalee tana fuudhanii bira fidanii gaggabdee duuti jechuu addunyaa tanarraa galti guyyaa sen. Kun barumsa sii ta'uu qaba. Kanaafi irra hayyuu nama waan namni balleessisa irra namaa darbe. Abbaa warraa micattii tanaallee irra beekaa namaa ta'e, irra hayyuu namaa ta'e, irra obsaa namaa ta'e, obse kanaan obboleessi kenna ajrii argata, sawwaaba argata. Wallahi nama rabbi jaalatu ta'a. Oromoon aadaa ta'e nattillee beekaagaa nama gumaa namarraa ajjeesellee sirnaan seeraan fixatan. Wanti hin dhumanne hin jiru. Kanaaf obboleettii teennallee rabbiin dhiifama haa godhuufi rabbiin badii isiirra haa darbuufi garuu gaafa miidiyaa fayyadamnu waa takka lama beekuu qabna. Miidiyaan kun ilaa yoomil qiyaamaa wanti nuti dalannu akkas gubbaa taa'u hin dagatina. Ilmee kennatu arga waan nuti dalan, ilma kennaati arga waan nuti dalan. Wanta sirraa ilmi kee baratee itti gammadu uduu daladde sii wayya ture obboleettii tiyya keessattuu ati. Obboleetti addunyaa tana ibsi uduunaan jedhani an dubartiidha jedhee ibsa. Addunyaan tun dubartiin addunyaa taate. Addunyaan mataa keeti. Addunyaan tabiraatii miti. Kanaafi ijoollee tanallee rabbi haa araarsu. Hawaasni keenya asirraa barnoota guddaa fudhaa keessattuu warroonni waan micayyoon tun goote saappoorti godhaa turtan wallahi aartistii irraa qabe. Maal irraa qabe xiqqaa guddaa irraa qabe baay'ee isin taajjabne mee isin uf taajjaba wanti guddoon tabbaa uf taajjabe baay'ee isinis saalfanne. Kanaafi wanti ta'ee jira dubbiin nabii kennaa maami oftennaan tadabrite dhiisanii taduftu hordofani. Rabbi kanaan miidiyaa tanaan sababee miidiyaa nagaa haa godhu miidiyaan safuun Oromoo irratti safeeffamu nuufaa ta'u kanarraa barumsa fudhaa ijoollee gara mata duree araaraatitti deema obboleessa kenna dhiifama godhii fi irra caalana jecha namaa dhiisi. Jechi namaa waa baay'ee homaa bu'aa siif hin qabu. Jireenyuma keessattuu isinii caala. Jireenyi ka ilmi namaa as taa'ee ani akkas godhadhu yookaan inni kun akkas godhi siin jedhu sun taane jireenyi waan ati sammuu keetiin murteeffatti. Filannoo keeti jireenyi waan ati filatte si baasa waan ilmi namaa si filatu sun taane. Kanaafi
ammallee irra caalaan nama dogongora ofii beekee dogongora sanirraa sirraa'ee beeka. Ilmi namaa kan dogongorre hin jiru. Ilmi namaa kan mucucaanne hin jiru. Kanaafi obboleetti teenna nama kanarraa baratee ilmaan ofiillee maatii ofiillee mataa ol qabachiisu rabbi si haa godhu jedhaan gama kiyyaan fixadhee jira. Kanumaan xumuraa nagaan naa bulaa araarri haa bu'u isiniin jechuu barbaada. Kayo galatoom. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayye fayyadu. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ulfaadhaa. Okay, carraan kiyya fakkaata. Barbaada carraan kiyya. Ustaazi Dhiifama naa godhaate. nama la Jira Dr. Urjina dubbattu. ayye. Dhiifama naa godhaate. Doktora, Isin eeggisa. Haala hin dhagaa. o sagalee ol fuudhii dubbatuu dandeette yookaan waan achitti hin jiru. Dubbataa kama jira wallaahi akka danda'eeni. Hin dhaga'amu sagaleen kee. Jiran isinitti dhaga'ama. Amma hoo. Hin dhaga'amu fagoo jira. Hayyaa gama danda'u dubbadha. Foon tokkochaa fi dhachi muduu na jaa jedha Oromoon. Yoo mammaa kan amma dhiifama gaafachuu sagaleen kee hin dhaga'amu. Ana bira ni jira beeku Ustaaz Kamal biratti yoo dhagamte beeku Ruusi an si dhagaa. Mee dubbadhu eega uummanni si dhaga'e. Obboleettiin teenya dogongortee jirti. Eega dogongortee nama tokko eega araaraaf asirra fidanii namni hundinuu itti mufachuu hin qabu. Abbaan manaa sanis namni hundinuu akkuma dhufeen afaan darbachuu hin qabu. Abbaa manaa sanis kabajuu qabanii. Namni kan dogongorre hin jiru ilmi namaa hundinuu hin dogongora. Eega dogongoree dhiifama. Ayyee jira hin dubbattu hin dhaga'amu sagaleen kee yeroo hawwi dubbadhu. Hawwi dubbadhu sa'aatiin fidnu. Hawwi miti natti dursa Ustaaz. Ayyee eega ati dursite itti fufi. Okay, galatooma jalqaba irratti Ustaaza ajandaa kana fiddanii jechuu keessaniif galatooma isiniin jechuun barbaada. Kanatti aansuudhaan mucayyoon kun dogongorteerti eeyyan dogongorteerti. Jilba lama gubate sadaffaan naafaa jedhan Ustaaz. Amma namni kan irraa dubbataa jiru ajandaa guyyaa lameen darbe kana uumamee irraa dubbataa jiran natti fakkaata. Dhugaa dubbachuuf nama mucayyoo tana keessaanillee dubbisee gorsuudhaa fi yaalii godhe keessaa nama tokko. Namni araara jibbu hin jiru, nagaa buusuu namni jibbu hin jiru yoo sheexana ta'e malee nageenni bu'uun bareeda. Nageenni haa bu'u gama kamiiniyyuu eeyyan namni hin dogongora. Namni hin dogongorre hin jiru. Garuu ammoo dogongoranii dogongora san irraa waa barachuutu hin caala. Yoo nama waa baratu taate irraa barattiin jedhee yaadaan. Maaliif dogongoroota guyyaa lamaan dura dubbatte kanaan dura mucayyoon tuni nama arrabsuun arabee tokkoffaa kennannee irraa akka godina keenyaatti lammaffaan ammoo isii kennannee turre. An dhugaa dubbachuuf jaartii namaa taate waan walumaa galaniiti wal bobbaasan na fakkaataa iyyuu amma dhugaa dubbachuudhaaf. Garuu wanni akkasii sun gaariidhaa miti. Gadi bahanii bultii namaa diiguudhaaf waan hin taane kana dalaguu osoo hin taane arrabnummaan dura kanaan dura dalagamaa ture sun iyyuu sirriidhaa miti. Wantoota kanneen irraa of sirreessuun barbaachisaadha. Gorsa namaallee fudhachuun barbaachisaadha. Ani wallaahi nama keessa kiyyaan itti dhaqee gorsaanii ture mucayyoo tana jechuudha. Feesbuuka walitti qabna. Kanaafi ammaafi aanan gochuma luffichaa aguma dhaqqaban ol qabanii jedhanii aguma dhaqqaban kanatti ol qabuunuyyuu bareedaadha. Isinuu bagaa wanta kana fiddanii isinuu ulfaadha isiniin jechuu barbaada Ustaaz Kamal. Ayyee galatarraa ammaa miti. Ayyee fixattanii. Hawwi dubbadhu. Arsii koo dubbadhutti hirriba keessa jirti.
Arsiiko. Ummata sagaleen kiyyan jiru mee taabtaa booda na dhageettamu na dhageettan. Injira sirriitti jira sagaleen keessa ishee. Sagaleen kee sirriittidha ustaaz. Taayibtuni damaadi arsiiko hawwi min dubba nyaasa dubbadha itti fufi bestiyat. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaam. Alaikum salaam. Manatti amana irribaati humaarran. Ani waa baay'ee dubbatuu fi miti beeytanii namni waa hedduu jechuun nama hedduu waa hedduu dubbataa jira. Dhugaa dubbatuudhaaf waan yeroo kennaa kana yoo dubbanne baay'ee tokko dubartii qofaa miti dhiirrillee akkasuma. Namichatu jira jedhanii beeytanii sheeka maal teessisoo hin beeytanii beekadha. Bar teessisoo ati beekaa jedhaniin beekaa maal jennaan beekadhaa ati jedhaniin maarree beeytuun akka tanteetii hin jirti jedhaniin. Es jirti ennaan sikkuma mandoo kana keessa jirti sanuu dubartii bade sanuu beeytuun dubartii jira jedheen jedhaniin itti na fiddan malee jedhanii gaaf kaanii fuudhanii itti fidan. Achumaan yoo isirratti jechuudha akka nu hunduu waa irraa baran obboleeyyan keenyallee ilma dhiiraa taatanii jechuudha dhiifama naaf godhaati. Jaartiin teessan asirratti gadi baatee osoo ati lubbuun jirtu waan agana ga'u dalaguu miti anumarraa gadee galee an osoo jechuun ofii gaarii godhee nama badaa godhuuf osoo hin taane anumarraa gadee galee gaafa jaartiin tee osoo nikaa keetiin jirtu osoo maqaa keetiin jirtu osoo mataa keetiin jirtu gadi baatee asirratti afaan baafattee waan qaniitiin nama arrabsitu gadi baatee haadha abbaa namaa daawutti arrabsitu wallahi gaafa san duute. Gaafa san duute wani dhaabattee deemtuuf tokko hin jiru jechuudha. Jaarsa kiyyas ta'ee kan keellee ta'ee ka isin namni hunduu kana keessatti of laaluu qabna. Isin qofti dogongorteef isirratti xiyyeeffachuu hin qabnu. Garuu ilmi namaa hin dogongoraa dhiifama namni yoo waan baay'ee dubbatee haasaa keessatti ariitii nama mufachiisu yookaan qalbii namaa cabsuun mala. Walumaa galatti innillee abbaan warraa isinillee haa galatoomu isinillee namni kana itti yaaddanii fiddanii jettan akka nageenyi jedduu isaaniitti boogootan galatooma ulfaadhaa wayyamaa isiniin jedha. Asumaanuu shamarran keenya shamarran sikkoo mandoo jechuudha. Keessumaa simbirroon golloo qabdi keessa gollichoo qabdi jedhan. Gara sikkoo mandoo kana kabajaa guddattuu jira kabajaa ulfaata jira. Nu garuu akkas hin jirru nuyin ammaa kun achi sin jirru bakka sin jirru akkas sin jirru wallahi. Asmaa walalota karra isin buusaa achi keessatti namni waa hubattanii yoo na heeyyamtan sheekamaan. Olfuudhi dubbadha gabaaf malee taraawii hamatu godhin. Lakka taraawii miti. Yaa shamarran dhabsee rabbisuu dabarsee durba sikkoo mandoo hunde isii ilaali warra gatiin qaalii arsitti soddoomna jedhee hunduu booya arsiin gadi yaasee loowwan namaaf ooyaduudhaan sikkoo mandoo kutaa biraan adda gaafitti dhalatte soddasiin jedhani bakka guddaa qabda. Sikkoo mandoo kiyya bullaallaa wacaali seenan isaa bal'a'ee nutti wallaale. Dachee sikkoo mandoo goota keessaa marge hortee gosa bal'aa arseen qofa arge. Haganumatti isinirraa dhaabaa kalas waan baay'ee dubbachuun barbaadu galatooma ulfaadhaa isiniin jedha isinirratti illee dheerachuun barbaadu carraa namaaf kenna garuu akka dhiifama wal gaafatan addaan hin kutinaa dubbii kana jechuu barbaade galatooma.